Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Akkam ooltan kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hamilton oduu keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne hangafoota isaanii dursuun kan biyya keessaa fi biyya alaa isin daawwachiifnaa oduu waliin kan isin waliin turu'an Amiin Shubbiseeti. Baankiin Zamzam yaa'ii waliigalaa idilee shanaffaa fi walgahii ariifachiisaa addaa afuraffaa abbootii aksiyoonaa gaggeessee jira. Israa'el ajajaa ol aanaa garee Hamaas haleellaa xiyyaaraa konkolaataa tokko irratti kiyyeeffateen ajjeesuu beeksifteerti. Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan galaanni gurraachi wareera kamiyyuu irraa bilisa akka ta'u gaafatan. Dhukaasaa Yuunivarsiitii Ameerikaa keessatti banameen namootni lama ajjeefamuun gabaafameera kan jedhu hangafoota oduu keenya guyyaa har'aati. Bal'inni isaa akka itti aanutti isin daawwachiifna. Baankiin Zamzam yaa'ii waliigalaa idilee shanaffaa fi walgahii ariifachiisaa addaa afuraffaa abbootii aksiyoonaa gaggeesse. Baankiin Zamzam gibira dura bu'aa birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 230 galmeessuus beeksiseera. Waldaan aksiyoonaa baankii Zamzam yaa'ii waliigalaa idilee shanaffaa fi walgahii ariifachiisaa addaa afuraffaa abbootii aksiyoonaa galma miiliiniyeemitti guyyaa kaleessaa gaggeessaa ooleera. Baankiin Zamzam walgahii waliigalaa abbootii aksiyoonaa idilee shanaffaa fi kora ariifachiisaa afuraffaa galma miiliiniyeemitti gaggeessaa kan turee fi kana irratti bu'aa birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 230 qaraxaan dura galmeessuu isaa beeksisee jira. Baankiin Zamzam guutumaan guututti tajaajila dhalarraa bilisaa kan kennu yoo ta'u seenaa Itoophiyaa keessatti dhaabbilee faayinaansii tajaajila dhalarraa bilisaa guutuu ta'e kennan keessaa kan hangafaa ta'us beeksisaniiru. Baankiin Zamzam tajaajila faayinaansii dijitaalawaa ammayyaawaa si'ataa fi saffisaa ta'e maamiloota isaatiif kennuunis baankii dhaabbilee faayinaansii tajaajila dhalarraa bilisaa kennan gama hedduun dursaa jira jechuudhaan gabaasa kana irratti hoggantoonni ibsaniiru. Itoophiyaa keessatti baankii Zamzam baankii tajaajila dhalarraa bilisaa guutuu kennu kan jalqabaa hoggaa ta'u baankichi yaa'ii waliigalaa abbootii aksiyoonaa idilee shanaffaa fi walgahii ariifachiisaa addaa afuraffaa guyyaa kaleessaa gaggeeffatee ooleera. Baankiin Zamzam tajaajila liqaa dijitaalaa Answar Digital Financing jedhamu hojiirra oolchuudhaan qabdii tokkoon alatti maamiloota isaatiif liqaa kennuu dhaabbata tajaajila faayinaansii fayyadamummaa roga hedduu mirkaneessuu danda'e jedhamee gabaafameera. Durataan boordii daayirektaroota baankii Zamzam Dr. Naasir Diinoo yaa'ii abbootii aksiyoonaa idilee baankichaa shanaffaa fi yaa'ii ariifachiisaa afuraffaa baankichaa jalqabsiise. Baankiin Zamzam daangaa kaapitaala birrii biiliyoona 5 baankiin biyyaalessaa dhaabbilee faayinaansii dursanii akka guutaniif kaa'e guutuudhaan gama abbootii aksiyoonaaf bu'aa qooda qabutti ceehee jiraachuu Dr. Naasir dabalaniiru. Baankichi bu'aa qaraxa duraa birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 230 galmeessuudhaan bu'aa ol aanaa galmeessaa jiraachuus ifatti ifoomsaniiru. Labsiin itti fayyadamaa fi oomisha pilaastikaa ammajjii irraa kaasuudhaan hojii irra oola jedhame. Abbaa taayitaa eegumsa naannoo Itoophiyaa yeroo ce'umsaa labsichaaf kenname xumuramuu isaa ibsuudhaan ammajjii 23 irraa eegalee adabbiin seeraan tumame guutumaan guututti hojii irra akka oolu beeksiseera. Labsichi pilaastikii fayyadamuu, oomishuu, galchuu fi gurguruu seeraan ugguruun balaa naannoo ittisuudhaaf kan karoorfame ta'uu himameera. Oomishtoota korojoo pilaastikaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu yeroo ce'umsaa ji'oota hedduu kennameefin seeraan kanaaf qophii gahaa kan taasisan hubachiisuu isaa ibsee mootummaan irra deebiidhaan kennamu yeroon ce'umsaa amajjii 23 akka xumuramu ifatti beekameera. Labsii kana jalatti gabaasni korojoo pilaastikaa yookaan peestaalee jedhamu fayyadamuu fi qabatee argame birrii 5,000 hanga 10,000 akkasumas oomishuu, galchuu fi gurguruun ammoo birrii 50,000 hanga birrii 100,000 fi hidhaa waggaa 5 akka adabsiisu seerri abbaa taayitaa eegumsa naannoo Itoophiyaa tumame ni mul'isa. Abbaan taayitaa kun labsichaa balaa naannoo hir'isuu fi fayyaa uummataa eegsisuudhaaf qulqullina naannoo itti fufiinsa qabu mirkaneessuudhaaf murteessaa ta'uu isaa hubachiisuun kan yaadatamudha. Dhukaasaa Yuunivarsiitii Ameerikaa keessatti banameen namootni lama ajjeefamuudhaan hedduun madaa'uun ibsame. Ameerikaa Yuunivarsiitii Biraawun keessatti dhukaasa hidhataan tokko baneen barattoonni lama ajjeefamanii namootni biroon 9 ammoo madaa'aniiru jedhameera. Bulchiinsa Odola Road keessatti dhukaasni kan baname sanbata xiqqaa kutaa barnootaa keessatti wayita qormaanni kennamaa jirutti akka ture kan himamee fi Yuunivarsiitichi Ameerikaa keessatti warra hangafa jedhamanii fi beekamtii guddaa qaban keessaa tokkodha. Sababa hidhataan haleellaa kana raawwate ammallee barbaadamaa akka jiruuf Yuunivarsiitichi cufamuun gabaafameera.
Barattoonni mooraa yuunivarsiitichaa keessa jiran hanga poolisiin dhufee isaan baasutti dahatanii akka turan akeekkachiisni kan kenname yoo ta'u, aanga'oonni hospitaala Odola Road kanneen madaa'anii wal'aansarra jiran hedduun haala hamaa keessa jiraatanis garuu immoo tasgabbii qabu jechuudhaan gabaasaniiru. Aanga'oonni kunneen ammatti eenyummaa namoota du'anii fi madaa'anii jiran ifatti kan hin baafnee fi guyyaa akkasii kun hawaasa biratti ni dhufa jennee yaadanii hin beeknu, kunis hunda keenyaaf guyyaa hamaadha jechuudhaan pirezidaantiin yuunivarsiitichaa Kiristiinaa Paasaan dubbataniiru. Poolisiin namni yakka kana raawwatee dhiira ta'uu malee eenyummaa fi kaayyoo isaa ilaalchisee odeeffannoo bal'aa kan hin kenninee fi yuunivarsiitichi waliinis hariiroon shakkamaan kun qabu malus hin eeramne. Kaameraa CCTVtiin hidhataan kun haleellaa raawwachuu booda mooraa keessaa yeroo bahu agarsiiseera, garuu immoo fuulli isaa hin mul'anne. Hoogganaan itti aanaan poolisii naannichaa shakkamaan guutumaan guututti uffata gurraacha akka uffatee turee fi tarii maaskis akka haguuggatee kan himanii fi meeshaa waraanaa hidhatee ture maal akka ta'e adda osoo hin baasin hafuunis meeshichi hin argamne jechuun Piroofeesarri muummee Ikoonomiksii tokko ammoo yaada miidiyaa naannichaatiif kennaniin karaa gargaartuu fi barattootaaf qorumsi wayita kennamaa jirutti dhukaasni itti banamuu himaniiru. Dhukaasichi mana barnootaa injiinaringii keessatti gamoo darbii tokkoffaa irratti kan raawwatee fi hidhataan kun kutaa qormaataa bal'aatti erga seenee booda wanta barsiistuun kun hanga ammaatti yaadde hin beeknee fi ammatti yaaduu hin dandeenye tokko jechuudhaan sagalee isaa ol fuudhee erga dubbatee booda dhukaasuu eegale. Namoonni lama ajjeefamanis kutaa kana keessaa yeroo dhokachuudhaaf yaalanitti akka ajjeefaman barsiistuun mana barumsichaa keessatti barsiisaa turte himteerti. Poolisiin gamoo haleellaan kun irratti raawwate qulqulleessus shakkamaas meeshaa waraanaas yookaan meeshaa shakkamaan kun qabatee tures argachuu hin dandeenye jedhama. Yuunivarsiitiin maqaa guddaa qabu kun barattoota 11,000 ol barsiisaa jira. Haleellaa irratti raawwatame kun lakkoofsa haleellaa hidhattoota yookaan hidhataan bara kana keessatti biyyattii keessatti raawwatame 389 gaheera jechuun marsariitiin Gun Violence Archive jedhamu gabaasee jira. Oduu biraatiin ammoo manni murtii ol aanoo Ameerikaa White House loltoota eegdota biyyaalessaa hafan hanga wiixataatti Los Angeles keessaa akka baasu ajaje. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp mormii raawwachiisummaa immigireeshinii irratti ka'een booda baatii onkololeessaa keessa eegdota biyyaalessaa gara magaalattiitti bobbaasanii turuun ni yaadatama. Yeroo sanatti loltoonni hanga 4,000 ta'an achi kan turan, amma garuu lakkoofsi sun gara 100tti gadi bu'eera. Manni murtii ol iyyannoo murtee loltoota kana buqqisuu kan deeggaru yoo ta'u, yeroo ammaa kana Los Angeles keessatti balaan muddamaa jidduu seenuudhaan waraana barbaaduu hin jiru jedheera. Abbaan alangaa waliigalaa Kaalifoorniyaa Roob Baantaa murtee kana ilaalchisee ibsa kenneen murtee kana murtii hojiirra ooluu isaatiin ji'a 6 booda yeroo jalqabaatiif loltoonni daandii Los Angeles irratti akka hin jiraanne jedhan. Bulchaan Kaalifoorniyaa Gaavin Niwusaam akka jedhetti loltoonni kunneen seeraan ala hawaasa keessatti bobbaafamuu ibsuudhaan murtee mana murtii kana gammachuudhaan simataniiru. Pirezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdogan galaanni gurraachi wareera kamirraayyuu bilisa akka ta'u gaafatan. Waldhabdee galaana gurraacha keessatti uumamuun naannicha tasgabbii kan dhabsiisu yoo ta'u, Raashaas ta'ee Yukureen faayidaa kana kan hin qabne jechuun ibsaniiru. Ankaaraan ibsa kana kan kennite erga Raashaan doonii Turkii galaana gurraacha Yukureen irraa fagaattee kuffiftee boodaadha jedhamaara. Haleellaan kun kan raawwatame Erdogan dhimma kanarratti Putiin waliidhaan Turkmenistaan keessatti erga mari'atee booda akka ta'es dhagahameera. Putinii fi Erdogan waraana Raashaa fi Yukureen akkasumas waldhabdee galaana gurraachaa furuu irratti marii bal'aa taasisaa turaniiru. Erdogan gara fuula duraatti waraana kana karoora nagahaa Tiraampii fi Putiin waliidhaan mari'achuudhaaf abdii qabnaa jedhan. Waliigalteen nagahaa fagoo miti jedhan pirezidaantii Erdogan itti dabaluun. Akka dhaabbanni oduu biyya Tarkii gabaasetti Ankaaraan waraana Raashaa fi Yukureen karaa nagahaatiin furuudhaaf yaalii gochaa kan turtee fi irra deddeebiidhaan bakka bu'oota biyyoota lamaanii gidduu seenuudhaan akka tahes hubatamuu qaba jetteerti. Israa'el ajajaa waraanaa Hamaas ol aanaa haleellaa xiyyaaraa konkolaataa irratti xiyyeeffateen ajjeesuu beeksifteerti. Qondaalli Hamaas ajjeefame kun Rahid Said jedhama. Rahid gaazatti garee humna waraanaa Hamaas kan Qaasam jedhamu keessatti hoogganaa ol aanaa meeshaalee waraanaa akka ta'es beekameera. Waraanni Israa'elii fi dhaabbanni tika Israa'el Shin Bet jedhamu ibsa waloodhaan baasan keessatti ajjeefamuu isaa ibsaniiru. Rahid Said damee waraanaa Hamaas keessatti nama baay'ee beekamoo keessaa tokko yoo ta'u, haleellaa Hamaas onkololeessa 7 bara 2023 raawwate keessattis hoogganeera jedhamee amanama. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hamilton, oduun keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kan hanga ammaatti daawwattanidha. Sagantaaleen televezyiinii Hamilton kan biroo itti fufuu daawwadhaa.